daawwattoota keenya oduu amma nu ga'e qabna. Deettaa ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a mootummaa Abiyyi Ahmediin fonqolchuuf caasaa ijaarrachuun isaanii mirkanaa'ee jira. Fonqolchi mootummaa Itoophiyaa irratti adeemuuf ture kun jeneraalota waraanaa, hojjettoota mootummaa siivilii, qondaaltota mootummaa federaalaa Itoophiyaa takkatti amananiin kan qindaa'e hoggaa ta'u Andaargaachoo Tsiggees kan of keessatti dabalateedha jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa ajaja hidhaa itti baasus Andaargaachoo Tsiggeen baqachuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee yaaliin fonqolcha mootummaa kun adeemsifamuuf yeroo muraasni hoggaa hafutti deettaa ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'a hojiirraa kaafamuu fi to'annoo seeraa jala oolfamuun isaanii mirkanaa'ee jira. Akka odeeffannoo keenyaatti obbo Taayyee Danda'a gorsaa mootummaa Itoophiyaa duraanii Andaargaachoo Tsiggee waliin yeroo yerootti wal arguun adeemsa fonqolcha mootummaa qindeessaa kan turan hoggaa ta'u hanga guyyaa gaafa Taayyeen hidhametti walii mareetaa akka tures mirkanaa'ee jira jedhame. Obbo Taayyeen mootummaa abbaa irree Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin jajjabeessuun ilmaan Oromoo erga ficcisiisee booda gara mooraa Itoophiyaanistootaa deemuun akka ture ragaa qabatamaan argamu maddi odeeffannoo keenya nuuf hireera. Haaluma kanaan halkan edaa obbo Taayyeen qaamolee mootummaatiin hedduu reebamuun miidhamuun isaanis mirkanaa'ee jira. Itti dabaluun mootummaan Itoophiyaa miseensa paarlaamaa biyyattii kan ta'e obbo Angaasaa Ibraahimiin akka mooraa keessaa gadi hin baane jechuun ugguruu maddi keenya ifoomsee jira. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa kun caasaa garee fonqolcha mootummaati jechuun mootummaan waan shakkeef akka mooraa mana jireenyaa isaa keessaa gadi hin baane dhorkamuun mirkanaa'ee jira. Angaasaa Ibraahim guyyaa irraa gara Kanaadaatti imaluudhaan maatii kiyyaan dubbisa jechuun biyyaa baqachuuf kan ture hoggaa ta'u mooraa keessaayyuu bahuu hin dandeessu jechuun ugguramuusaa odeeffannee jirra. Obbo Angaasaa fi obbo Taayyee Danda'a namoota walitti dhiyaatan hoggaa ta'an lamaanuu farreen qabsoo Oromoo turani.